Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota TV kiyyaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo bakka jirtan irratti isiniif haa baay'atachuun barbaada. Har'as deebi'ee dhufee jira viidiyoon biraatiin. Innis maal yoo jettanii viidiyoo barumsa qabu, viidiyoo namatti tolu yaada obboleettii kiyyaa tokko irratti hundaa'anaanis yaada tokko waan qabu ibsuu barbaadeen. Innis eenyudhaaf jechuun keessan hin oolu baay'inaan irra guddinaan warra dhiirotaatiif jechuudha. Garuu isinis immoo laayik sheer gochuudhaan dhiirota biraanis naagaa'ii akkasumarree anas na jajjabeechaa isiniin jedha. Mee yaada obboleettiin keenya sun jette irratti hundaa'ee anillee dhugaa waan tokko waan sammuu kana tuqee jira. Mee isarratti hundaa'ee waan tokko dubbadha jechuudha. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Mee waan obboleettiin keenya sun jette haa dhaggeeffannu. Mee egaa obboleettiin keenya kun maal jettee onaan jettanii uniformii uffachuu shamarranii yoo sitti tolee haadha manaa keetiifis bitiittuu isii jette. Waan baay'ee namatti toludha dhugaa. Isarratti hundaa'anis waan tokko waan dubbadhu qaba. Maal yoo jettanii kun dhaamsa warra dhiirotaati. Amma fakkeenyaaf dhiironni baay'een shamarran ala keessatti uffataan bareedan, malkiin bareedan, dibatanii bareedan in hawwachuudha baay'inaan. Garuu oduma dubartii manaa qabanu dubartiin biraa sana la ta'u maaliifi dubartii isaaniis mana jirtu suni akka dubartii ala jirtu san ta'u wallaalte yoomillee wallaalle konkumaa jechuudha. Jireenya ishiitu gadi ishii qaba malee uffata ishii miiccattee tsadaachuu wallaalle garuu nuuroo ishiitu gadi qaba. Innoo kan manaa sanniisetti kan alaa sana otoo manaa san bareeffate maaltu irraa badame ta'u fiddi ishiin bareeduu diddi ishiin uffachuu jibbiti ishiin dibachuu jibbiti hin jibbitu. Yoomirree dibachuun jibbuun jiru, uffachuun jibbuun jiru, bareeduu kan jibbuun jiru. Hundumtiyyuu mataa gahee isaan qaba. Bareeduu hin hawwu, dibachuu hin hawwu, uffachuu hin hawwu jechuudha. Odoo dhiirri abbaan manaa ishii sun isheen kabaakabee ishiitti hiisee ishii akka diddibattu godhe dubartiin kamiyyuu bareedas tsidaatis kan jibbu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf mee warra dhiirotaa maaliif garuu dubartii keessan manatti dhiistanii kan allaaltan dubartii keessan kan manaa san odoo qaqqabdan odoo jajjabeessitanii namatti hin tolu inni bareedu. Dubartii jechuun akka unqulaaliiti. Unqulaalee yoo akkanatti qabanii fayyuma ishii qabattee deemte yoo dingata xabbatte in cabde jechuudha. Cabdee addaan buuti si harkaa badde jechuudha. Dubartiin irree akkasi. Dubartii ankabaakabanii jaalalatti argisiisanii amalaan ciqciqii tokko malee qabnaan dubartiin akka unqulaaliiti. Bifni ishiirree akkuma unqulaalee sana addaata jechuudha. Maaliifi dubartii jechuun akka dubartoonni nama tokko gaddeebu. Maaliifi gizee gaala qabanii fi gizee gaala hin qabne garaagarummaa guddaa qabu. Gizee gaala hin qabne fuulli isaanii bareedee uffannaa bareedanii qaqayyaratanii miiccatanii bahuu danda'u. Gaafa gaalatti dhufan garuu wantoonni sun hundi irraa bada. Indee dubartiin abalee sun akkam taate, ishii micoon sun akkam taate jedhanii gaafii dhiyeessuu danda'u namni baay'een jechuudha. Garuu jireenya ishiitu gadi ishii qabu. Warra dhiiraa keenya kana wallaalanii maaliif alatti kaatu? Maaliif dubartii isaa kan manaa san akka baakkamame? Odoo amma fakkeenyaaf dubartii takka alatti itti bareeddee gaafii jaalalaa tokkoo dhiyeessee fi dubartii sanii birrii meeqa baasaa irraa dhiirri sun birrii baay'ee baasuu danda'a. Gibjaa tokko seessisaa, mana nyaataa tokko seessisaa maal jedha birrii baay'ee baasa. Birrii alatti ishiitti baasusan otoo haadha manaa isaa sanitti galee baasee bu'aa isaa maali laata? Dubartii haadha manaa isaa saniif immoo maal simmeeti ishii yaadni ishii sammuu ishii hammamti tola laata? Guddaadha. Maal warra dhiiraa mee dubartii ala keessa jirtu laaluu odoo hin taane dubartii ala keessa jirtu laaluu odoo hin taane dubartii mana jirtu ankabaakabadhaa dubartii mana jirtu qabadhaa. Maaliifi dubartiin tokko har'a dibattee fuulli ishii natti bareede hamma jettee alaawwitu dubartii mana jirtu saniin dibadhu jedhiitii ishiidhaaf waan barbaachisan guutiif
ishii gammachiisi ishiitu haadha manaa keeti ishiitu sifaana jiraata dime ishiitu sifaana kufee kaa'a ishiin har'aalatti ati jaalachuu barbaaddu ishiin har'a malkii ishii ilaaltee alatti hawwitu ishiin har'aati alatti dhaabbina ishee hawwitu sun homaa siingooti yeroodhaaf malee boru si gatteetuma si biraa deemti kanaafuu ammana jirtu qabadhu faaran maaliifi sirba tokko keessatti kan manaa beelechanii kan alaa nyaachisu kan jedhu jira jechuudha kanaafuu kan alaa beelechitee oduun kan manaa nyaachiste waan gaariidha waan sirraa bareedu waan haadha manaa keettillee tolu jechuudha warri dhiiraa mi'as waanan sinif dhaama bilis dubartii keessan manaa qabadhaa kan alaa nawuna keessan bakka hireen tokkichumaa shuma manaa santu keessan malee ishee alaa miti kan alaa sunis kan namaan biraati hancarraan itti fide namaan biraatiif taate jechuudha kanaaf dubartoota mana keessa jiran maaragaan qabadhaa dhiirri tokko tokko mooduma gaala qabu gaala akka waan hin qabne fakkeeche dubartii aleertoon malkiin bareedu kan uffata toltoon maal jettu fiigee qabachuudhaaf hin kaata bakka umni isaan danda'u malee hin kaata bakka akkamitti ishiinuma qabadhee ishee argadhu jedhu maal ishii ilaaleeti inni yeroo sanatti qabeenya ishii ilaalee dhiisuu danda'a malkii ishii uffannaa ishii caammaa kaawwanna ishii dhadhaabbina ishii ilaaleeti garuu manaa sun akkas ta'uu fi dhiistii danda'a kanaafuu kan manaa san qabadhu ishiinis bareeduu hin dandeechi ishiin sunis dubartuma ishiin kunis dubartuma ishiinis dibachuu hin dandeechi ishiinis uffachuu hin dandeechi qayyarachuu hin dandeechi xaragachuu hin dandeechi bakka waan hundi guunnaniif jechuudha kanaafuu warra dhiiratiif yaada kana qabaa dubartii keessan mana jirtu faaraan qabadhaatiin jaalalaan nagaatti argisiisatti dubartii summee akkaman dubartii alaa saniin akka adda taatu laaltu sinumti waan ishii barbaachisu guutaa fiiti akka ishiin tokkoon taanime ilaaltu siniin jedha dhaamsa kootinni kuni garuu dhiira hunda odoon taane dhiira akkasittis guutu jira kanaafuu dhiira hunda odoon taane warroon dhiiraa ifa manarraa taati yaada qabuuf kanarratti hundaa'e yaada obboleettii kiyyaarratti hundaa'e sinii dabarsee jira waan dhaggeeffattaniif galatoomaa dogongora jiruuf dhiifama siniin jedha yoo sinitti tole laayik sheer gochuudhaan na jajjabeechaa nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu